namni liqiin irra jirtu qalbii san galchuu dadhabe ergamaa rabbii irra salawaata haa heddummeessu akka rabbiin isarraa galchuuf. namni yaanni itti jiru khayyaanni isaa itti heddummaate itti ulfaate ergamaa rabbii irra salawaata heddummeessi akka rabbiin si furuuf. namni diliin itti heddummaatee diliin tarkaanfachuu isa dhorkite ergamaa rabbii irratti salawaata heddummeessi akka rabbiin siif araaramuuf. maali ragaan keeyoonaan jettan gurbaa tokko ergamaa rabbiitti dhufee yaa ergamaa kiyya ani zikrii tiyya tokko afuraffaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. haya ergamaa kiyya zikrii tiyyarraa cinaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. haa ergamaa kiyya zikrii tiyya cufa simarratti salawaata buusaa jeen. duba ergamaan rabbii hoggusan diliin teesiif araaramti liqiin teesirraa hafalamti yaada hundarraa hafuura fudhattaa jeen. اللهم صل وسلم على محمد. nutis kanaa wal qabsiisnee seenaa gurbaa rasuula irratti salawaata buusee rabbiin deeyni isaa irraa kafale seenaa dhugaa takka isiniif himuu barbaanne hanga dhuma viidiyoo nu wajjiin tura. namtichi kun liqii nama hedduu irraa liqeeffatee liqiin namaa irratti wal geesse. namni isaaf liqeesse hundi isa gaafachuu eegale. namni isa gaafachuu heddummeesse akka liqii deebisuuf. garuu inni liqiin namaa hedduu waan irra jirtuuf deebisuu hin dandeenye. duuba yeroo filannoo dhabu murtee takka murteesse. isiinis gurbaa tujjaaraa tokko bira dhaqee diinaara 500 irraa liqeeffachuudha. diinaarri 500 liqii isarra jirtu hunda kafalti. kan kun hoggaa liqeessuuf booda yeruma san gaafate yoomnaaf kafalta liqii tana jeen. guyyaa akkanaa ja'anii wal ta'anii adda deeman. maallaqa irraa fudhatee deemee liqii isaa hunda firraa kafalee maallaqni hundi harkaa dhumee haalli isaa daran itti hammaate. jidduma tana guyyaan gahe guyyaan liqii gurbaa tujjaarchichaa itti deebisu. gurbaan abbaan maallaqaa dhufee gaafate. ha maallaqa liqeeffate kun akkana jeen. wallaahi waan takka hin qabu waan takka irraa naan hafne maallaqa sanirraa jeen. gurbaan tujjaaraa kun hoggaa akkana ja'uun firraa dubbii gama mana murtii geesse. manni murtii isa yaame. maaliif hin kafalle liqii gurbaa kanaa je'ee gaafate. ani wallaahi waan takka hin qabu kanumaafii je'e. duuba manni murtii akka inni hidhamu murtii itti kenne hanga liqii gurbaa kanaa kafaletti. gurbaanis eega hidhamuu nan murteessite hanga borutti naaf obsi galeetii warraa fi ilmaan kiyyatti dhaammadhee haala kiyyas itti himee san booda boru deebi'a akkan deebi'us waadan siif galaa jeen. abbaan murtii gama isaa millatee akkana jeen. akka hidhamtu sin murteesseetin jira. maaltu na beesisa akka ati boru deebitu eenyutu waasiisiif taha jeen. gurbaan usee callisee xiqqootti yaadee waasiin kiyya rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam jeen. yoon ani boru sa'aati jettetti dhufuu baadhe ragaa natti bahi ani ummata muhammad irraa miti jeen. abbaan murtii dhaggeeffatee ajaa'ibee dubbii tana namni dhugaan mu'mina hin tahin akka hin jenne galee fi gallakkisee deem jeen. gurbaan gara manaa galee waan ta'e jaartii isaatti himee manni murtii waasii rasuulaatiin sallallahu alaihi wasallam na gallakkise jeen. jaartiin gaafatte waasii kee rasuulaa ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam jeen. duuba akkana jetteen taa'e arra waasii kee irratti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam salawaata rabbii isaa bu'aa jetteen. daawwattoota keenya kabajamoo laala akkamitti akka rakkoon itti furamtu barakaa salawaata ergamaa rabbii irratti buusuudhaati. salawaata buusaa bulan hanga hirriibni isaanii kututti hirriibni isaan fudhatee rafan. gurbaa kanatti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam manaamaan itti dhufee arke. akkana jeen yaa gurbaa ganamni hoggaa gahe dukkaana abaluu dhaqe ergamaan rabbii sirra salaammata ammallee liqii gurbaa kana irra jirtu irraa kafalii abaluuf siin ja'a je'iin jeen. akkamittiin si dhugoomsa yoo siin jee akkana jettaan ati ergamaa rabbii irratti halkan hunda salawaata yeroo 100 buufta ammoo halkan edaa kana ni dogongorte lakkoofsa keessatti 100 hin guunne garuu nabiyyiin akkana siin ja'a guutuu taheen nu bira gahee
osoo hin irratin je'iin jee. Hoggaa ganamatti dhaqee gurbaan kun akkana ja'uun gurbaan kun boo'ee maallaqa beetalmaal irraa baasee diinaara 500 kannee fi liqii ta'e tanaan kafali jeen. Maallaqa isaa irraa ammoo diinaara 250 kannee fi gammachiisee deem jeen. Gurbaan maallaqa fudhatee gama mana murtii deeme. Hoggaa achi gahu abbaan murtii fiigaa afaan bahee wallaahi ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam manaamaanin arke sababaa kan keetiin sababaa barakaa teetiitiin arke. Akkana naan jee yoo gurbaa kanarraa liqii isaa tana kafalte guyyaa qiyaamaa siif geenyaa jeen. Diinaara 500 baasee kanneef. Isaanumaa kanarra jiruu gurbaan liqii irraa qabus dhufee ol seene. Wallaahi sababaa keetiin ergamaa rabbii manaamaan arke yoo gurbaa kanaaf dhiifama goote guyyaa qiyaamaa diliite dhiifama siif goonaa naan jee diinaara 500 baasee hadiyyaa kanneef. Allahu akbar, Allahu akbar. Duba obboleeyyan islaamaa gurbaan kun liqii diinaarri 500 osoo irra jiruun manarraa bahe diinaara 4,000 mana gale sababaa salawaata ergamaa rabbiitirra sallallahu alayhi wasallam buusuudhaati. ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam akkana jaa. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. namni guyyaa qiyaamaa akkaan nadhiyaatu nama akkaan salawaata narratti buusuu jee ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam. salawaata ergamaa rabbiitirra sallallahu alayhi wasallam buusuun kee akhiraa qofaa fi miti duniyaa irrattis akkanatti faayidaa qaba. اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo tanarraa akka barnoota guddaa fudhattan abdii guddaa qabna. chaanaala keenya Naif Tube YouTube irratti subscribe godha. akkasuma peejii teenya Facebook irratti like godha. Naif Tube subscribe godhuudhaan yeroo hunda of haaromsa.